Welcome back. Aganagaan deebitan, aganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa irra deebiin baganagaan dhuftan, baganagaan deebitan isiniin jedha. Akkam jirtu? Nagaadhaa, fayyaadhaa, jajjabaattuu? Akkamiin waa yaaddanii? Egaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa deemsa jiruu Jaal-Haayiluu Daargee Gammadaa irratti hundaa'uun isinii tamsaasaa jirru kana hundaa'u qalbii guutuun jala deemtanii hordofaa jirtan ka jedhuun abdadha. Waan ofii hordoftanis namoota kaaniif daddabarsaa jirtanii waltajjii kanattis nama affeerartuu ofiis maamilatti taatanii subscribe godhaa. Qabsaa'ota seenaa qabsoo bilisummaa waltajjii kana gubbaatti nuun oddatan hundaa'u galateeffataa jirtan ka jedhuun abdadha. Egaa kurfii maay'ee kan Jaal-Haayiluu waliin isinii qopheessine gubbaatti isaa fi Jaal-Toleeraan Shaggarirraa ka'anii biyya keessa jiraachuun ulfaataa waan tureef gama Keeniyaa taakkuuf amna jalqabuu isaanii himnee achirra dhaabbatee hadhammoo achirraa kaasee Jaal-Haayiluu fi warri kaanis garam deemanii qabsoo maal fakkaataa keessaa qooda fudhataa turanii akkamiin dandamatanii. Kanaaf egaa seenaa dheertuu kana fakkaatan nuun qaddatee jira. Isinis egaa jalqabarraa kaastanii ammaadhumaa qalbii guutuun nu waliin turuun akka hordoftan ulfinaan isin affeeraa. Itti dhiyaadhaa. Turtii gaarii. Galgala tokko koottuu har'a hin deemtaa jedhanii warri naa qindeessan. Fuudhanii mana nama tokkoo nama hin beekne tokko galgala sa'a 9 natti fakkaata. Sa'a 10. Dhaqe manni kun mana eenyu seeta? Mana Aadde Tsahaay Taaddasee intala Jeneraal Taaddasee Birruu jechuudha. Gullalleettan argamanii isii ofii kiyyaa isaan qabu achoon dhaqu jaal kiyya guddaa tokkon arge. Miseensa koree maal jedhamu koree hojii gaggeessitu jedhama. Jaal-Toleeraa adabaa taa'ee tan gootu. Haayi ati san jirtaa? Akkasitti Toleeraa argee achitti irbaatan nu laatanii Aadde Tsahaay borga nama hin deemtu nama isinii qopheessinee jirraa. Imala karaa Keeniyaa karaa Naayiroo Moyyaalee deemtuu ka jedhu nutti himame. Galgala bullee ganama sa'a 6tti loonchiinaa tokko qabattee dhufte miitiin takka ijoollee 2 waliin. Shofeerii jira, jaartiin hin jiru Oromtitti afaan Oromoon beekan nama wallootanii jedhanii ijoollee babbareedduu 2 qabu. Aniif Toleeraan itti dabalamnee gadi qajeellegaa karaa Moyyaalee. Haqaaqii irratti nu dhaabanii jennaan namichi oofu ani fuulduratti nama awwaalamee jira fe'uufan deemaa kanaaf jedhuma kanan fugee deema jedhee waan waliin haasa'an hin beeku ofii homaa nuun hin jennee dabarree Shaashamannee geenye. Shaashamanneedhaa konkolaataa diillaa deemu fudhannee karaa diillaa qajeelle. Karaa kana hundaa homtuu kan nu rakkise. Diillaa gaafa geenyu jaartiin immoo argitee hoteela guutuu qabdi. Nama yeroo hunda irra qubattu. Ammoo boodarra hoggaa yaadudha jaartiin tun hojiin isii wanuma akkasiiti. Jennaan egaa asuma qubannaa ani jimaan qamaa jimaallee jira jarri kun nu beeku firaa yeroo hunda asuman qubadhaa jennaan lakkii. Nusi biran qubannu. Wal birallee qubannu hoteela adda addaa qubanna ganama sa'aatti wal arginu nutti mijenneeni. Anis hoteela tokko qubadhee Toleeraan hoteela ana fuulduraa qubatee jaartiin hoteela isii qubattee jimaa qamaa bultee ganama barraaqa baraarii fudhannee diillaa Moyyaalee deemne. Gaafa karaa dheeraa deemnee Moyyaalee magaalaa ga'uuf isa tokko nu hafu yirgaa caffee natti fakkaata dabarree Tigreen
10 taatee konkolaataa nu itti deemnus baasichatti naqamte. Naqamtee amma ani jidduun ta'a toleeran duuba ta'a jaartiin fuuldura teessi ijoollee isii lamaan waliin. Homaan jenneen dhaabbataniituma deemanii walitti bilbiluu reediyoo magaalaa isaaniitiin hin haasa'u afaan isaaniitiin deemnee egaa homaa wanni gootu hin jiru amma maali nama qawwee qabu 11 konkolaataa keessa guutanii afaan sana haasa'u. Rifannee haa ta'u malee rifaatuu keenya dhokfanneetuma waluma deemnu Moyyaalee bakka sagattaan geenyu. Sagattaa bira hoggaa geenyu. Sagaadeltiin nu guutee jira maal sagattaatu dabraa jedhamee dabala. Akkas dabarree Moyyaalee amma jaartiin maal nuun jetti karuma guddicha Keeniyaa seenan saniin immigireeshiniidhaan keessanii achiin dabarraa homaa nun godhan na beekuu jette lakkii. Nuyi amma as geenyee jirra ati dabri achitti nu eegi malee nummoo karaa lagaa kana deemnaa jenneeti. Irrumaa buunee hoggaa deemne akka nun shakkine jenneeti hoteela takka albeergoo qabannee horii baafnee amboohaa jira biitti noo itti amboohaa dhugnee nyaatallee nyaachuudhaaf yeroo hin qabnu isii dhugnee manicha furtuu fudhannee odoon furticha hin cufin laguma gadi buuta daqiiqaa 2 laga buunee hoo ol baanu Moyyaalee Keeniyaatti of agarre. Akkasitti diina jalaa baanee jireenya baqachuu eegallee siin jedha abbaa guddii. Moyyaalee erga geenyee booda egaa Moyyaaleedhaan mooyyuuni Naayiroobii dhufuun rakkisaallee yoo ta'e amma kana booda wanni lubbuu nama gaaga'u hin jiru wanni nama hidhu hin jiru siidhanillee poolisii Keeniyaa akkuma beektu sanuma ganniteetii baafta. Mana sheeka tokko 7 teenye san booda immigireeshinii Naayiroobii sanii irraa 7 turuu danda'u Naayiroobii kan jedhu horiidhaan rukuchiifannee inni tireerra baanee karaa Marsaabeet dhufnee Naayiroobii Isiliitti of agarree siin jedha. Isilii hoggaa dhufnu hin beeku namoonni adda bilisummaa Oromoo gaa jaalfisaa gannatii fa'aa kan abbaan aangoo qabu kan nama keessummeessu. Isilii geenyeti mana Abbabee nama jedhamu tokko beekte. Abbabee daadhii qubannee dhaqnee nagaa gaafannee nu dhufuu didanii telefoona bilbilaa hin dhufanii sa'a 2 tokko turame. Boodarra dhufee jaalfisaan konkolaataa qaba. Nu fudhatee hoggaa ba'u calqabaa fi poolisiin Keeniyaa sibiila natti geesse na hidhuudha. Jennaan lakki ani waraqaan qabaa maana hiitanii kun waraqaan kiyyaa hidhee agarsiisee jennaan tan hin beekna dhisi. Si deebifnaa si na hidhanii jennaan fisaan akka keessummaa kiyyaa waraqaa kanas akka qabu nan beekaa ana bira qubataa deebi'ee deemaa du'een argama namicha kana fuutanii deemtanii lolina. Jennaan atu waraqaa eenyummaa agarsiisee. Waraqaa eenyummaa hoggaa agarsiisu doolara qabaa. Doolara Keeniyaa keessatti baachuudha isaa mirgaa. Lakki obboleessa kiyyaatti mirgaa dhabdu malee ani nama biyya alaatii doolara baachuun mirgan qaba. Keechummaa kiyya kanas naa gallakkisii. Hoo kan hin gallakkifne ta'e immoo bakka geessitu natti mi'a achittan dhufa nan beeka ani warra si hoogganu jedhanii kololee. Ana na fudhatanii toleera fi fisaan waliin qajeelani karaa waajjira adda bilisummaa Oromoo. Innaa jarri duubuma deemu. Booda haasa'anii jennaan konkolaataa fuuldura dabarsanii dhaabii jedhanii hin dhaabsisanii fudhadhuu deemi namicha kee jedhanii itti nagaddu. Hidhaa jalaa bahee akkasittanii warra adda bilisummaa Oromootti makamee siin jedha gaa. San booda gaa jireenya Keeniyaa kabaqannaas kan adda bilisummaa Oromoo sin beekta maal asitti asumarra gabaabsina.
Hayyee galatoome Jaallahaayilu. Laaftuun turre waa hunda keessaa waaqi si baasee hadha geessee seenaa kana nuun qooddatuu keetiif guddoo galatoomi. Bagallee jiraatte nu gammachiiste. Ammoo sila jiruun Naayiroobii sunis jiru baqa qofaa miti qabsoos ittuma fuftanii ka bifa of danda'e qabu achittis tattaaffiinuma ture. Sila isiinis qaama seenaati hammuma taatellee silaa nuun qooddatte waan ofii hubattee jaallan achi wal argitan haalli ture silaa namni hogguu faffaca'ee biyya alaa deemu ofiisiitii biyya ofiirraa bahuun rakkoo ofii qabdi. Ijaarmiyaan immoo biyya keessatti xiqqoo gargar deddeemuun sunis rakkoo biraatti daddabala. Haa ta'u immoo sana keessattis waan hedduu tattaaffattaniitu uummata wal gurmeessuu haa ta'u, neetworkii ijaaruu haa taatu, qabsoo dirree deemu tures keessaa kibbaa fi maarree sanarra xiqqoo sossoosuu irratti tattaaffiinuma ture. Seenaadhuma sana waan faayidaa qabaa keessaa silaa nuun qooddatte akkam? Lakki egaa Naayiroobii wanni hojjetame waan baay'eedha. Wanni Naayiroobii maalti seete dhaabichi biyya keessatti uumamee namoonni baqataan baay'ate. Jireenyi baqannaa kun rakkoo mataa ofiisaa qaba. Namni gaafa mo'amuu fi gaafa qabsaadhaan jedhee qabsoodhaaf muratee ka'ee akka inni barbaadu sanitti deemuu dadhabu Tigreen humna waraanatiin nu caaltee humna qawweetiin nu caaltee nu facaasuun suni fedhii fi hawwiin nu yoo bara chaartarii qabnu bara uummanni miiliyoons waliin jiru sani namoonni bari maali akkuma oduma hancufaanuu itti tufne gammuu sanitti darbinaa jedhee yaadaa ture namni yeroo gullallee ture. Inni sun dhugaa ta'uu didee baay'inaan baqannaan Keeniyaatti Naayiroobitti namoonni wal argani. Egaa waan jirutu gaafa dadhabdu wal abaarutu jira. Kiyya sirriidhaa kee sirrii miti oduu akkas goonee silaa akkas hin taanu kan jedhamtu jiru. Inni kun namoota jidduutti rakkoo fidee namni keenya akka aadaa Oromootti akka gadaan Oromoo hayyamuu fi ittiin Oromoon bulaa turetti wal dhagahuun dadhabina jiru walii fudhachuun dhugaa walii kennuun hin dhabamte baqataa jidduutti. Inni kun rakkoo guddaatu. Kanarratti aansee namoonni adda bilisummaa Oromoo hojii yeroo sana gullalleetti hojjechaa turan biyya keessatti hojjechaa turan haga tokko ofitti fudhatee manoota kiraa fuudhee fi jireenya isaanii jiraachisaa ture. Achi nyaatu, achi dhuguu, achi jiraatu wanni yaadanii jiru jechuudha. Guyyaa tokko buluuf jiraachuuf namaaf waan barbaachisu hin argatu. Namoonni biraan immoo baay'een isaanii kan yeroo san kumaatamaan lakkaa'amu. Maaliif warri kunuu odoo dhaabarraa gargaarsa argatanuu nu dhabne kan jedhu inni kunillee rakkoo biraatu fidee. Kanaaf namoonni waajjira Naayiroobii sanii akka waajjiraatti fudhanne hooggananii rakkoo keessa seenu. Namoonni achi jiraachuu firee argannillee hin rakkan. Inni kuni jeeqamuu ati beektu san uume. Kana ibsuuf rakkoon kuni rakkoo diinni fidee dadhabinni keenya kuni wanna jaalannee fidnee miti. Hoogganichi dhaabaa odoo injifannoon baane dura ka bu'aa argatu isa
isaanillee rakkatanii dadhabaniiti kana gochuu dadhabanii. Kanaafi walaa dhageenyu. Dhaabni kun immoo nama kumaatamaan lakkaa'amu jiraachisuu hin danda'u. Namoota filate kana immoo akkanatti filate jedhanii ibsuun, kanaan nama walitti dhiyeessuun, namni akka waliin arrabsine, akka namni waliin lolle gochuun hojii guddaan an hojjechaa ture keessaa inni kana tokko. Kanaaf nama wal fudhachiisuu fi nama diinummaan nu jidduutti akka hin bal'anne gochuun isa hojii guddaadha ka jedhu isa kana ture ka sammuu kiyya seene. Ani akkan dhufeen akkuma beektu si afeeru shaayii dhugdaa, buna dhugdaa, jimaa qamaamaa wanni hojjetamu jiru, haasa'aa ooftaa, dabree namoonni kitaaba dubbisanii jiru. Kana hoona afeeran hoon dhaqe waan nan arge kana ittan hima akkuma amma sitti himu kanatti itti hima. Wanni dhoksitu hin jiru argitee maaliif jennaan bu'aan qabu. Iccitii jaarmaa kan jedhamu gaafa waa hojjettu malee. Ani arsii keessaa Tigireen na ariitee dadhabee Finfinnee dhufuu Naayiroobii dhufuun kiyyaa isa kana wannani olii gadi godhee ibsu hin jiru. Odoon danda'e hin dhufu. Hin dadhabee akka kanatti. Kana wannoo ture argitee namni wal abaaraa inni tokko ibsoodha jedhama, inni tokko kana jedhama, inni tokko san jedhama, inni tokko qawwee gurguratee dhufu jedhama, inni tokko kana godhee dhufu. Kanaan namoonni wal jeeqaa bahanii jeequmsa kana keessaa akka namni bahee walitti dhiyaatee akka Oromootti, akka obboleessatti, akka obboleettitti, akka jaallaniitti illee yoo ta'uu baate akka wal danda'ee waliin jiraatu. Dhaabichi illee nama kana hunda akka jirutti gargaaruu akka hin dandeenye. Namoota immoo gargaaru kana wanna gargaareef qaba. Isa kanarratti immoo gaafii kaasuun waan qabu. Namoota dhaabni gargaaru kana immoo namoota naannoo tokkooti, namoota garasii dhufanii, namoota akkasiiti jedhanii maqaa balleessuun bu'aan qabu. Ka jedhu isa kanarratti maal jedhama? Bulchaa jedhanii naannoo tokko yeroo tokko akka ji'a ja'a waajjira namoota naannoo kanatti manni garagalfamee jiraatan kana bulchi jedhanii waan natti kennaniif isa kana hojjechaa ture. Namoota hawaasa Oromoo Naayiroobii ijaaranis gargaaran ture. Kanaan ala waraana Moyyaaleetti ijaarame san keessa ani harkan qabu. Nan beeka. Namoonni akka jaalkumsaa hin dhufanii keessummeessinaa maaliif bara chaartarii wal beekna. Bara chaartarii nama gullallee yeroo lamaa sadi dhufee Oromoon akka ka'ee iyyu. Silaa har'uma karaa 4 kiiloo kana deemnee jaratti tana facaafna akka jedhu nama goosisa keessaa nama tokko Kumsaa Gadaa. Namoonni achi dhufanii namoota bara chaartarii beeku, namoota bara ijaarsa keessatti na gargaaranoo jiraatan waliin haasa'aa nan jajjabeessaa. Naayiroobii ergan baree booda nan barsiisaa. Isa kana hojjedhe malee ani ijaarsa waraanaa san keessa quban qabu. Egaa waraanni ijaaramee jira. Waraanni Booranaa suni inni amma jiru kunillee bara sani kan akka uumamu ka godhame namoonni waan san godhanii dhugaa galata guddaa qabu. Hundi isaanii namoonni lubbuun isaanii dhaban jiru haala isaanii irratti. Namoonni Naayiroobiidhaa dhaqanii achi ga'anii dadhabanii deebi'anii jiru. Kana keessatti miidhaan ta'ee jira. Namoonni kun hundi bu'aa guddaa baasanii wareegama guddaa kennanii waraanni amma jiru kunillee uumaa kan yeroo san uumamee handhuurri isaa kan yeroo saniiti qabsoon akka itti fufu warra godhan keessaa namoota yeroo san waraana san ijaaran. Maaliif jennaan waraanni bakka biraa jiru hundi dadhabee diinni dadhabsiisee waan jiruufi isa kana ijaaruun qabsoon Oromoo akka itti fufu, akka humna ta'u, akka namni abdiin kutanne godhee ture. Jaal Diimaa fudhadhu, Dr. Taallasee fudhadhu, Fissaa Gannatii fudhadhu, Gannatii Dheeressaa fudhadhu. Namoonni achi biyyarraa dhufan suni Dheeressaa Qixxee fudhadhu. Garanaanis garasiinis waa tokko bu'aa waan qabu godhanii jiru. Namni gaa
maqaa akkuma siin jedhe guututti waa laaluu dhabuudhanii dadhabina jiruu fi rakkoo jiru san irratti wal abaaruun nama jirti. Naayiroobitti wanni hojjetamaa ture kana. Kanaan ala ani saahiban qabaa ture. Saahiba mana hidhaa. Namichi imbaasii Itoophiyaa keessa hojjetu mana hidhaa waggaaf ja'a jedhame. Waggaa ja'aan san bakka tokko turre. Hayyama dhaabatiin nama kana quunnamaan ture. Paaspoortii faallee nama haaromsaan ture. Kanaan wanni akkasii waa xiqqoo akka gargaaran ture. Kanaan ala an akka namaatti Naayiroobii poolisiin Naayiroobii anuma hidhuuf tolfame. Manaan ba'u ani siruma sa'a jaaguunnan manaan ba'u mana dhufanii na qabu. Yeroo sadii na qaban. Yeroo tokko diiporteeshinii natti murteessaniiti paaspoortii kiyya irratti torban lama keessatti biyyaa bahe jedhanii. Isa kana fudhadhee mana hidhaati tikkaadha baheen jaallii maxxa agarsiisee maal goonaa jennaan amma nagatuuf deemu biyyatti. Yugaandaa dhaqii naan jedhan jaallii mani laalee jennaan Yugaandaan dhaqu jedhee. Maalaa goonu jennaan hin beektaa miree miseensonni adda bilisummaa Oromoo kooluu galuudha hayyaman qaban. Amma gaawwannan godhu qabu kooluun galaa ani garee hidhamu yookiin na ajjeesu jennaan jaallii mannaa hayyamanii. Koolummaa gaafadhe UNHCR dhaqee 1994 kun gaafadhee jennaan warri koolummaa galuu fi beekumsa qabani si hayilu ati amma 93 dhuftee 94 dhumarratti koolummaa gaafattee hoo kan seenaa kee kana himte si gatuu sin fudhatanii maal godhure har'a dhufee itti miidha. Lakkii anarra dhufe jedheen himu 93 Feebruwaariin dhufe jedheen himaa naagatanii jedhee jennaan dhaqee itti mee nagatan. You don't deserve a refugee status jedhee waraqatetti naa kenne. Amma hammaatte dubbiin hammaattee jennaan nani. Gartuu amnistii tokkotu jira kan mana hidhaati waggaa baanu nu gargaaraa ture. Isaanitti naa iyyatan hiriyoonni kiyya kan Awurooppaa jiran. Namni tokko barsiisadha yeroo saniin yeroo hidhamnu waliin hidhamee dafee bahee inni biraa Jaal Mulgeetaa Hoolaandi ture isaan amnistiitti naa himanii jennaan amnistiin xalayaa katabee fi warri UNHCR haayiluu kan barbaadaa fidaa jedhanii na barbaadaa jiru. Kana dhaga'ee dhaqee jennaan protection naa kennanii Naayiroobii keessa taa'uu danda'a. Dandeessaa biyya biraa si geessinaa warra amnistii waa'ee kee nutti himanii amma ofii protection officerii biraa si kennina. Protection officerii kana biraa torban booda kottu jedhanii torban booda dhaqee nama Victor jedhamu tokko. Waan amma namicha kana kennite kana ala wanna natti himtu qabdaa jedhee naan lakkii ani kan caalaa wanna himu hin jiru wanna nagatee ibsatu beeka. Akkan soboo barbaade malee jennaan yaa gaarii gaa. Amma Naayiroobii keessaa protection si kenninee jirra horiillee waa xiqqoo si kenninaa biyya third country si geessinaa naan jedhee. Amma yeroo qabumee guyyaa 15 booda deebi'i naan jedhee guyyaa 15 booda deebi'i. Waan deebi'u siisaa umuriin keessaa 40 dabre natti fakkaata dhagaa achirra waraqaarra ilaalami. Ati haadha manaan qabdu ijoolleen qabdu dulloomtee naan jedhe. Lakki hanumaan qabu maaliif barree baqataan barii nama faayilii isaa irratti baay'iseetti fira isaa fudhatee deema nama tokko hin qabdu. Garri fireend illee hin qabu kayaa adda hin qabdu jennaan kayaa adda hin dhabamu jennaan haadha manaatiin wardaa isuuf dhaqee afachuudha amma gaafadhee noo toole jette maqaa si erga jedhee micayyoo wanna akkasii dhufee ollaa turre yeroo san kaariyoo baangee. Wanna akkasii jiraati lolee biyya alaa deemu kana kun qophooftetuma namni dhabamee teessa. Akkas jedhanii jiru jennaan tole jettee maqaa kenneefii jennaan gaa waraqaa ittiin wal fuutan immoo maazagaayaa dhaqaatii naa fidaa jedhee
akkasitti wal fuunee abbaa manaa haadha manaa argadheen siin jedha. March 5, 1996 natti fakkaata. 1995. Akkas ta'ee proteectioniidhaan deemaa odoo jirru gaaf tokko mallas dhufe Naayiroobii. Mallas Naayiroobii dhufee jennaan warra adda bilisummaa egaa kanaan dura waa baay'eetu ta'e. Waajjira manoonni warri miseensonni adda bilisummaa Oromoo keessa jiru kun bakka 5 bakka 6 namni baay'atee jira. Mootummaan Itoophiyaa nutti mufataa kanaafi jedhaniiti hunda keenya nu hudhuuf sagantaa baasanii jennaan horii wayii xiqqoo itti kennanii negosheet godhanii maloota san cufanii yeroo miseensonni baay'een karaa waraanaa deemanii warra hafne immoo of jiraachisaa jedhame san yeroo sanan kaariyoobaangii galan. Beektaa hoogganni kun yeroo tokko namaa yaada. Mana hidhaa waggaa 10 turtee waraana kana bira deemtee dandeessaa jennaan sitti nutti fakkaatu hoo barbaaddee karaa barbaaddadhu ofii keetii jiraadhu jedhanii kaariyoobaangitti anaa fi jaalduunaaf jaallisheetuun gallee akkasitti deemaa turamee kanumaan odoo jirru mallas dhufee galgala tokko anas duulas halkan dhufaniituma nu fudhatanii deeman obboleessu. Hidhamnee waggaa dhageenyu jaalliiman hidhamanii jiru, jaalli mokonnin garaan hidhamanii jiru. Warri ihaappaa tokkollee ihaappaa miti jaarmaa amaaraa tokko firee waayiluu jedhama inni tokko malee shaambalmoo shaalaqaa galee jedhama. Isaan kunis walitti qabanii ijoollee Oromoo Yuunivarsiitii Naayiroobii barachuu dhufan tokkos walitti akka nama 10 nu hidhan halkan tokko. Halkan tokko nu hidhanii mana hidhaa nu bulchanii deportationii nutti murteessan hunda keenya. Yaayoo haawusii sanitti warri security hunda keenya waliin nu qabanii deportationii murteessanii jennaan diiman argiu godha hundi keenyaatiin jirra maaliif akkas nu gootu akkasii akkanaa jennaan inni tokko jarri kun homaan balleessinee akkasumaan hiinee gallakkifnu jedhame yaayoo gadi buunee gaafa lafa geenyu qorranii jijjiiranii hunda keenyafuu sa'a 48 keessatti akka biyyaa ba'an ka jedhu nu katabanii mana hidhaatti nu galchan. Goo mana hidhaatti deebinu maal taaseeti? Jaaldiiman nama kana hunda keessa ani kophaatti maana hiitu nama tokko naa kennaa jennaan ana kennaniif. Anaa fi jaaldiiman konkolaataa tokko keessa taaneeti jarri biraa immoo konkolaataa 2 mana hidhaa 3tti deemne. Oduma deemnu manni hidhaa sun fagoo ture. Kalee galgala mana kiyyaa na fuutanii kafanuma sanii nan jira hin nyaanne hin dhugne mana kiyya nageessaa kafana jijjiirradheen hidhama deebi'ee jedhaan galgala beekamu jennaani maal nu kennitaa beektaamini poolisii keenya wannuman qabuun isinii kenna maal mana argitanii miti jedheeni ana mana hidhaan na darbanii isa fuudhanii mana isaa dhaqan. Mana galeeti xaatti nu bilbilchiise Londanitti. Jaalxaan eruma sani warra amnistiitti himanii warra amnistii pireezidanti Moo'ii gaafatan. Jaroonni akkasii kunoo dipoorteeshinii itti murteessitanii jirtu. Kanaafi maaloo nu dhiisaa jarri kun hin ajjeesuu jedhanii niwusiin suni ganama isaa Keeniyaan neeshinii irratti ba'e. Akkasitti deportation hafee namoonni jaaldiiman waraqaa Jarmanii waan qabaachaa tureef yani jedhee karaa Jarmanii dhufee jaal mokonninnii fi jaal tasfaayeen immoo yuni Keeniyaa keessatti waan adda addaa hojii ofii isaanii waan qabaniif isa seetilii haa godhatan jedhanii
gallakkisanii haga deemamutti jechuudha. UNHCR biyyan isinii barbaada jedhee anaa fi namoota 4 haga biyya nu fudhatan arganitti Kaakumaatti nu erganii Naayiroobii ji'a tokko ergama hidhamne booda Kaakumaa dhaqnee Kaakumaa ji'a 6 turee ji'a 6 booda Noorweey biyya jedhamtu tana dhufee seenye. Ayyee jaalladhu baay'ee galatoome laaftuun turre jiruun naaf gala ammoo kana hunda keessa dabarfatte cinqii tokkorraa cinqii kaanitti rakkoo tokkorraa rakkoo gaanitti xiqqaatu waggaa 30 guutuu jiraachuun laafaa miti ammoo baguma jiraatte bakka kana hundarraa haftee seenaa kee dhalootaaf qooddachuuf dhaqqabdeen jedha. Ammoo mee waan kana waan Naayiroobii sanarra silaa atu himte waan hedduutti ta'e ammoo waan gurguddaa not necessarily at keessaa qooda fudhataa jirta odoo hin taane waan bakka sana turte dhagahuun ooltu kan dura biyyarraa maanguddooleen gariin miseensota adda bilisummaa Oromoo kan turan illee ergamanii dhaabni araaramee akka biyya deebi'u tattaaffiin tokko godhamaa turte jedhani jalqaba 1993 haa ta'u 4 yoo dhaqqabden beeku achi kabira ammoo erga jaalle leencoon yeroodhaaf dirqama irraa rarraafame booda hogganoonni baay'een Naayiroobiitti ol gahanii araara buusuuf marti isaa ogalaasaan jaalleencoon xahaan kaan illee jechuu warri koree olaanoo yookaan hojii gaggeessituu turan walgahii faa gaggeessaa ture wanni sun milkaa'uu dhabee moo akkam ta'e yoo ka quba qabaattu. Lakki quba qaba kana. Inni calqabaa biyyarraa namoonni dhufanii jiru. Namoota akka Obbo Zagayyee Asfaanatti fakkaatu jilli tokko dhufee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo waliin haasa'ee odoo homaan godhin akka addaan galanii nan beeka. Yeroo lammataafillee waan akkasii yaadamee jira. Kanaaf ani keessa isaa beeku ofii yeroo lama akka araarsuudhaaf yaalli godhamee biyyarraa namoonni dhufanii gara galtan gaariidha ka jedhu yaada akkasii fudhatanii akka dhufanii hoogganni dhaabichaa ofii akka didee nan beeka. Inni kun akkuma atu jette jaalleencoon erga jaadhibsaa hidhamuu isaatiin jaadhibsaa mana hidhaatii baasuudhaan wanta ta'e san irratti gorraa rarraafamanii egaa gorraa rarraafamuun isaanii sun jeeqama adda addaa uumee jira. Quunnamtii adda addaa uumee jira. Ta'ullee Naayiroobii yoo turanii hoogganoota achi jira waliin haasa'uun waanuma jirti natti fakkaata. Akkuma ati jette haalli sun hin ture yeroo lama kana yaaladhu akka yaalli ture yaalli sun hin fashalee maal irratti akka fashale hin beeku. Yeroo tokko yeroo duraa akkuma jarri dhufanii haasa'anii deemanii yeroo lammataa immoo hoogganootuma adda bilisummaa Oromootu walitti qabamanii haasa'aa ture. Yeroo sanillee Obbo Zagayyeen hin turanii Obbo Qaxaleen illee hin turanii na yaadadha. Haa ta'u malee gaafa calqabaa namoota baay'eetu qooda fudhate walgahii isaan irratti san booda warri koree jidduutii fi warri hojii gaggeessituu qofa itti hafanii torban tokko taa'an walgahii san jedhameeti. Maaltu dhufaa jira walgahii kanarraa akka jedhu namni nu miseensi lafarra jirru kun yaadnee isuma eegaa jirra. Hoomtuu dhufuu dide. Booda jennaan waajjira asii dhungumuu san hoggaa beekte mana fissaan keessa ture.
telefoona namni achii dhufee bilbilaa. Telefoona hoo bilbiltu kan dhaabaa waan ta'eef hayyama si gaafachiisa. Jaalqaxaleeni dhufaniiti obbo Zagayyee waliin telefoona bilbiluun barbaadaa jedhanii hayyamsiifatanii bilbilanii jaalgalaasaa haasofsiisu. Naa teenyee dhageenya akkasii qoosa taate booda sii nama na jaalkiyya maal taate ani bari nama guddaa illee of beekaa wanni isin haasoftan kana waan dhaga'u jedhanii kompilentii dhiyeessanii jennaan maal gabaarri gurguddaanuu wanta beekan hin qabanii jennee ofirraa dhiifne. Dhugaa baay'ee wannan beeku hin qabu fi yeroo lama waa ta'uusaa nan beeka. Fayyee galatoomii jechuun seenaadhumaa fi waan kana tuquun egaa gara fuulduraatiif yoo lubbuun jiraatanii jaalxaanis ni jira. Jaaldiimaanis biyya jira warri kaanis obbo Zagayyeenis warraa himan egaa dhaga'uuf jiraannaa ati hammarraa quba qabdu nuun qooddatu keetiif galatoome. Haasaadhuma kana keenya keessatti namaati kaaste kaadha lubbuun hin jirru ammoo biyyeen itti salphattu. Ani yeroo dheeraa hiree argadhee beekuun hin dandeenya ammoo yeroo gabaabduu keessatti hamma wal barreetti namni nan xiqqoo waltajjii siyaasaa Oromoo keessatti argeerraa jaalladhe tokko isheetuu latu ture sila dubbattu maqaasaa kaastee jirte. Mee isarraa waan nu himtu qabda isheetuun xiqqoo adda ture nama baay'eerraa gullaaluun akka inni itti communicate godhu akka inni itti oolu unique. Isheetuun nama addaati gaa isheetuu ani fagoo tan beekaa bara ergatuma biratti jedhan sani bara san isheetuun ganda kiyyatti deeme zamachaan isaa ganda kiyya ture. Guutaa jedhee lafan sitti misan yaadattaa guutuu akka jedhamtu sani zamachaa deemeti haadha tiyya itti gaafatamtuu dubartootaa godhee ijaare abbaa kiyya muufachiise abbaa kiyyallee akkasuma qawwee akaakayyuu irraa fudhanne takka irraa fudhatee isas muufachiise. Yeroo san wal barre kana booda maaltu taaseete warri zamachaa deeman kunii nafxanyaa kanarratti humna irree isaanii jajjabeessanii jiru. Ajaja malee qawwee namarraa fudhatu ka jedhuun isheetuun hidhame. Isheetuun hidhamee jennaan koortii dhiyeessaniiti. Nama ragaa ba'u namni kunii waan hamtuun akka hin hojjetinii fidaa jedhame. Abbaa isheetutu kana gaafatu. Abbaan kiyyaa fi abbaan isheetu waliin beekanii. Ofii abbaan isheetu dhufeeti akkuma jaarsa Oromoo tokkotti abbaa kiyyaa gaafata. Qawwee isinirraa fudhatee jiraa miti akkas godhee jiraa miti nama ajjeesee jiraa hin rakkii. Qabeenya namaa fudhatee jiraa hin fudhanne. Maaloo wanna isinirraa fudhate kanallee waan danda'e isiniifan deebisa. Nama ragaa ba'uu barbaaduu qabeenya namaati jedhanii horii fudhate jedhanii na jala ajjeesuu ilma kiyyaa jedhanii. Karaa qaaqii kana isaan dhaloonni isaanii achii farda yaabbatanii dhufaniiti guta abbaa kiyya haasofsiisanii. Abbaan kiyya ragaa ba'ee ishee ture. Yeroo san eegallee wal beekaa jechuu ishee ture. Yeroo kana ani Gondarii dhufee Jamashaa dhiisee wannan as jiruufi ijoollee kana hin hubinaa ijoolleen tun waan jettu dhagaa lafallee nama firoota keenya hundaa lafa kennanii lafuma xiqqoo qabdan san dhabdanii lafa mooyunii absantii laand loordii ka bulchitan sanii isa homaa waan irraa gootan hin qabdanii jedheen dammaqsaa.
Kana keessa maatiin wal baree isheetun kan booda ani binne wal barree isuma kanaan odoo jirru 76 77 gaa innis ana dura miseensa adda bilisummaa Oromoo ture. Walitti dhiyaannee akka hiriyaatti akka jaalitti yeroo dheeraa waliin turre siin jedha. Isheetun kitaaba dubbisuu jaalataa. Isheetun waa katabuu fi kennaa qabaa. Afaan Amaaraatiin afaan Ingiliziitti meejariin isaa fi maayinariin yuunivarsiitii. Isheetun seenaa beekaa seenaa dubbisaa. Nama ittiin bu'u nama kabajaa. Nama of mul'isuu barbaadu miti. Mana hidhaa keessatti akkuma sitti mee erga hidhamnee booda duraanumaanuu waa'ee aartii kanarratti aartii gochaa waan tureefi walaloo adda addaa katabaa waan tureefi intarteeyinmenti komitee sanii keessatti tiyaatirii isaa nu agarsiisaa walaloo isaa dubbisaa ture. Sirumaa sitti mee jira miti jedhee dooroo sitti taran jedhee akka mana solitarii confinementitti akka galee. Kanaaf isheetun nama uummataaf Oromoof dhaabbate nama of yaanne nama guutumatti Oromoo fi Oromiyaadhaaf of kenne ture. Kanama bara chaartarii mooyyuunii hawwisuu adda bilisummaa Oromoo isa Oromiyaa keessa deemee olii gad deemu san ka qindeessu kan waliin deemu ka araarsu kan waa hunda godhuu isa ture. Isheetun hoo si nama kadhata hoo ati waa balleessite si kadhata hoo ati waa miidhamtellee si kadhata. Akkasitti nama walitti dhiyeessuu fi nama tokkummaa Oromootii fi waa guddaa yaada guddaa qabaachaa ture. Kanumarratti odoo hojjetuu wareegame si jedha. Isheetun nama addaa akkuma ati jetteewu addummaan isaa of mul'isuun barbaadu inni hojii hojjetu abalu naa arguu abalu naa beekuu jedhee miti kan hojjetu ofii isaatiif hojjeta. Bara icaatsanii inni miseensa icaattu miseensa lamaanuu ture adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo ramadee miseensa icaat ta'ee itti gaafatama Arsii ture yookaan yaadatu ture. Arsiitti adda bilisummaa Oromoo ijaaruu keessatti namni haga isaatii fi haga isaa bu'aa buuse waan jiru natti fakkaatu. Sodaan qabu inni isheetun amma namoonni achi turanoo odoo sitti manii gaariidha. Mangistuun ol gahii tokko waameti isheetudha kan namoota icaatii fi namoota adda bilisummaa Oromoo du'a jalaa baase. Mangistuuma fuuldura dhaabbateeti wanni warri naftanyaa sitti mukussiin ta'uu nu hojjechaa kun sirriidhaa jedhee harka rukuchiisee nama akkasitti lubbuu namaa wannoo godhe. San booda erga icaatti baande taatee bahanii jaal isheetu fi jaal nagarii turan professional OLF cadres jedhamanii underground galanii Finfinnee keessatti hojii hojjetamu ijaarsa ijaarame san hunda kan hoogganaa turan kan yeroo isaanii guutuu rakkoo rakkachaa qabeenya malee beekumsaa fi humna isaaniitiin qofa Oromoo ijaaraa warra ba'an keessaa tokko. Kanaaf isheetun nama akkasiiti. Mana hidhaattis erga qabame booda nama baay'ee hammeenya nama reebamee fi qaamni isaa uwwame ture. Inni sun hundi saafamaa miti. Naayiroobii erga dhufe isheetun jalqaba Suudaan ture. Suudaan deemee Suudaan itti ta'uu didee Suudaanii Naayiroobii dhufe. Naayiroobii illee erga dhufe booda dhaaba waliin jiraachaa ture. Yeroo sanillee taanaan isheetun waa kakkatabuu nama waliin taa'ee waa tokko tokko haasa'uu malee dirqama addaa tokko itti kennamee hin jiru. Gaafa immoo dhaabni hundi keessanuu karaa barbaadan deemaa jedhamu akkuma isin jedhe
yeroo dheeraa waan wal beeknuu fi anaa fi isheetu fi lola waliin gallee kaargobaangi yeroo dheeraa waliin jiraachaa turre. Walaloo baay'ee katabaa, kitaaba baay'ee katabee, kitaaba inni katabe kanallee bakka inni ga'u dhabne malee silaa nama kitaabota inni yaada inni katabe keessaa tokko Oromoodhaan ga'uun waan barbaachisu ture. Haga ammaa bakka kitaabonni isaa jiranii, kitaabonni isaa bakka jiran namni beeku jiru. Isheetuni kanuma galota adda bilisummaa Oromoo keessaa namoota hunda isaanii walitti dhiyaata. Isheetun of yoo barbaadde malee sitti wanna dhufu qabu. Qabeenya nama fedhuu miti, horiin isaa homaa miti. Mana hidhaatti iskiriiptoo kuulaa ture isarraa horii argata. Anillee nan kuulaa. Isa kuulaa ture sani namni tambootu too jiraate. Horii yoo argate hundumaa kenneeti boruu ofiisaati waan ittiin tuutu hin qabu. Nama guutuma isaatti Oromoo fi hawaasa keessa jiraatu kenne nama dhugaa ture isheetun siin jedha. Baay'ee haasa'uu hin danda'ama gaa akkasumatti hin fixa. Hayyee galatoomee Jaal-Haayiluu silaa nama hunda yaadatu hin danda'amu keessumaa hammuma bebbeeknuu fi irra baay'ee immoo maqaan isaanii hin dhaamne keessaa tokko isa waan ta'eef tokkodhuma yaadachuun hin hammaatu ka jedhuu fi hayyee kabajamoo hordoftoota keenya turtii Jaal-Haayiluu wajjin goone taadhaa kanarra raawwataa jalqabarraa kaastanii amma dhumaatti qalbii guutuun waliin turtanii nu hordofuu keessaniif maqaa Jaal-Haayiluu fi maqaa kiyyaan illee guddaan isin galateeffadha. Egaa kurfiillee garaa garaa qopheessinee isinii tamsaasnu kana ofii daawwattanii dhiisinaa namoota kaaniifis ka dhagahuu daawwatuu mala irraa waa baratuu malan jettanii laaltan maraafuu nu daddabarsa. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti hadhaaf nagaan nu tura. Bye bye.